Akkam jirtuu kabajamtootaa fi jaalatamtoota hiriyoota koo ani fayyaa kooti. Guyyaa irraa kan ammoo akkaataa waachaa yuutuubii keenyaa itti guddifanuun isin barsiisa. Waan isin gochuu qabdan kiroom biroozerii fi koompiteera osoo qabaattan baay'ee filatama. Kan moobaayilii guyyaa biraa itti deebina. Garuu baay'ee wal fakkaata. Jalqaba kiroom banneeti sarchii baarii irratti youtube.com jennee eegalla. Isin egaa garanumaan saabskraayib gochuun eegala. Kana booda bakka search baarii kanatti youtube.com jennee erga barreessinee booda gara youtube koo deemnee waachaa horii koo erga ilaallee booda barumsa kanaa booda sa'aatii meeqa kan argadhe walumaan kan mirkaneeffannu ta'a. Kun piroofaayilii koo irra dhufee bakka kana youtube studio jala galeen sa'aatii meeqa akka naaf ilaalamee jiru kun gaafa guyyaa 26 baatii 11ffaa 2022 ta'uu isaan dagatiina. Jalqaba sa'aatii kana cheeggoon walumaan analytics guyyaa 28 last 20 days sa'aatii 28 fi tuqaa 2 ta'uu isaa dagatiin asitti guyyaan garuu gaafa kan sadaasa 26 2022 ta'uu isaa hin irraanfatina walumaan ilaalla waan ta'eef jechuudha. Kana booda kana keessaa baaneeti gara isteeppii sattaanutti akkaataa kamiin akka guddifanitti deemna. Kana gochuuf jalqaba bakka kana dhuftanii sign out gootu. Amma kunoo bakka kana sign in naan jechaa jira baay'een jira waan ta'eef keessaa jechuudha. Kanatti aansee bakka kana dhufnee history sana booda history bakka kana wantoota kanaan dura gochaa turre irraa tikkitii goonaa jechuudha. Kun warreen kun amma websitoota garaagaraa kan inni itti fayyadamaa ture bakka kanatti fidaa kana hunda isaa raaquu qabna. Kana gochuuf bakka kana dhufnee kunoo cinaa kanatti asitti nuu fidaa clear history jenna yoo basic kan jedhu jala all time ishee kana tikkitii goone all time kan jedhu clear irraa goona. Kana irraa cufneeti kunoo bakka kanatti search history keenya guututti haqameera nuun jedha. Kana booda bakka kana dhufnee irraati cufnee baanaa bahuun dura Chrome extension tarii yoo baname jiraate bakka kanaati irraa mirkaneeffannaa right click goone exit goona yoo hin jiraanne cancel goone cufnaa jechuudha. Sana booda refresh goona koompitara keenya. Sana booda Chrome akka haaraatti banna. Erga bannee booda kunoo gama harka mirgaa kana dhufnee ni incognito mode kan jedhu kan irratti click goona. Kana jechuun amma as keessatti histiriin keenya yookaan waan nuti gochaa jirru kun histiriin isaa reekerdiin ta'u galmaa'een taa'u guutummaa guututti dhokatee jira jechuudha. Dhokatee jira waan nuti gochaa jirru kana. Sana booda bakka kanatti youtube.com jennee barreessina. Akka inni shawadamne bakka kanatti. Yoo akka tasaa yuutuubii buukmaarkii gootanii jiraattan asirratti gadi cuqaasuu hin qabdanii. Ankooma asirratti buukmaarkiin godheera waan ta'eef. Sababiin isaas deebi'eeti gara isa kanaatti deebi'aa jechuudha isa normaalitti. Nuti immoo nuti gochuu barbaannu isa kana incognito kana keessatti hojjechuu qabna. Kanaaf youtube.com kana search goona. Erga goonee booda kunoo asitti waan isin irraa check gochuu qabdan ammas kun sign in akkas jechuu qaba. Keessan keessaa baatanii ala jirtu. Keessa jiraachuu hin qabdanii. Kana yoo keessa jiraattan immoo hin qabamtu gaarii miti waan ta'eef. Kan inni biraa kan check gochuu qabdan immoo inni kun incognito ta'uusaa kunoo bakka kanaa check godhadhaa. Of dhoksinee hojjetaa jirra jechuudha. Bakka kana immoo kunoo waan nuti gochaa jirru icciitiin keenya argamaa jiru sirdi paartiitiin jechuudha. Kanaafuu bakka kanatti as dhufnee maqaa yuutuubii keenya barreessina. Fakkeenyaaf kana immoo maqaa yuutuubii koo Talk Family Tube jenneeti kunoo kanatti barreessina. Kunoo kana search jenna. Yeroo search jennu kunoo kunis ala ta'uusaa check gochaa deemtu kun akka haaraatti saabskraayib godhinaan jedha. Sanaan isheen kunoo Talk Family Tube peejii sanatti kiliikan godha. Sana booda akkasitti fidaa. Namoonni amma dura pileelistii hin godhanne viidiyoo keessan pileelistii jala galchaa hunda isaa jechuudha. Isa immoo akkaataa itti pileelistii jala gallu isinitti agarsiisa guyyaa biraa. Ammaaf pileelistii jala galchaa galchuu baaltanis tokko tokkoon ilaaluu isin gaafata malee rakkoo biraan qabaatu. Pileelistii jala galfattan ofuma isaa tartiibaan isiniif taphachaa deemaa jechuudha. Haa ta'uuti kanatti aansitanii warri pileelistii qabdan pileelistii keessan kilik gootu. Koo viidiyoo baay'een as jala galee jira pileelistii kana jala jechuudha. Isuma jalqabaa kan kiliikan godha. Already pileelistii jala waan ta'eef tartiibaan taphataa deema. Akkam jirtu kabajamtootaa fi namoonni tiiktookiin akkaawuntii. Erga kanarratti kilik godhee kunoo seetingii keessa seeneen bakka kana play back speedii kana gara lamaatti ol guddisa. Akka inni saffisa guddaatiin naa taphatuuf jechuudha.
lamaatiin ol guddisa. Quality kan jedhu kana immoo akka wanni keenya kompiitarri keenya nu jalaa loodii gochuuf nu jalaa hin dadhabneef peejii baay'ee bannaa waan ta'eef ishee kana tokko ishee dhumaarra keenya jechuudha 144 ishee dhumaati as keessaa tokko kanarra keenya jechuudha. Amma kuni daqiiqaa tokkoof sekeendii 42 ture. Amma kana lamaaf hirama maaliif ispiidii waan 2 times waan gooneef kan daqiiqaa 4tti dhumu daqiiqaa 2tti dhuma jechuudha. Kan daqiiqaa 4tti dhumu daqiiqaa 5tti ilaalamaa jechuudha. Sana booda fakkeenyaaf jala yoon galu kiliikiin godhe aankoo viidiyoon kun sa'aatii dheeraa qabu isa kana waan ta'eef daqiiqaa 51 fi sekeendii 45 dheerata waan ta'eef isa kana kan irra deddeebi'ee naaf ilaalamuu hin barbaade. Amma kana seetingii isaan sirreessaa lama already sirriitti tokko 144 kana booda maalan godha isa kana peejii kana irra deebi'een kun raayit kilik godheen akkasitti duuplikeetiin godha. Meeqa afaan banaa jira 1 2 3 4 booliin isaa sagalee gadi xiqqeeffachuu dandeessu. Ani gadi xiqqeessee waan hin jiru akkana hin jeeqneef. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 jennu kun amma kun jalqabee jira. Amma kun daqiiqaa 51 fi sekeendii 45 kan turu lamaaf hirameeti almost daqiiqaa meeqa ta'a jechuudha daqiiqaa 26tti xumurama viidiyoon kun ilaalame. Tokko daqiiqaa gadi hir'isa. Maaliif asitti 2 times waan jenneef ispiidii. Hundi isaanii daqiiqaa 26tti nu ilaalamanii xumuramu jechuudha. Kana booda amma viidiyoo meeqan baneenni? Viidiyoo tokkichuma yeroo meeqan bane? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 miti. 10 daqiiqaa meeqatti ilaalamee dhuma? Daqiiqaa 26. Tokkoon isaa meeqa dheerata? Daqiiqaa 51. 10 baay'isuu kaalkuleetarii banee isinitti argisiisa. Ilaalaa gamma. 51 baay'isuu 10 maaliif viidichi yeroo 10 baname waan ta'eef 500 fi 10 daqiiqaa 500 fi 10 naa ilaalame jechuudha daqiiqaa 26 daqiiqaa 51 dheerata lamaaf hanqa oode 26 ta'a viidiyoomti tokkichi yeroo daqiiqaa 26 gidduutti yeroo 10 ilaalame kanaaf yeroo 10 baay'isuu 51 daqiiqaa 500 fi 20 ta'a 500 fi 10 ta'a. Ilaala daqiiqaa 26 gidduutti daqiiqaa 520 akkanuuf ilaalamu goone irraa hiruu 60 meeqa ta'e sa'aatii 8 nu ilaalame jechuudha. Sa'aatii 8 meeqa gidduutti daqiiqaa 26 gidduutti. Egaa viidiyoon kun daqiiqaa 26 gidduutti sa'aatii 8:5 ilaalamee jira. Kanarraa kaanee yoo irra deddeebinee guyyaatti hojjenne meeqaan akka nuuf dabalu tilmaamuun nama rakkisu jabaadhaatii of eeggannootiin tartiiba baranne kanaan appilaayitti godha. Seera baay'ee amansiisaa fi seera hojjetudha. Fayyaa ta'an isiniin jedha. Viidiyoon kun yoo isin barsiise saabskraayib godha. Akkasumas hiriyoota keessaniif illee qooduu hin dagatiina. Horaa bulaa nagaan tura. Akkam jirtu kabajamtootaa fi jaalatamtoota hiriyoota koo har'a guyyaan 3/27/2022 akkuma kaleessa waadaa isiniif galee waachaa horiin koo meeqaan akka naaf dabalee isiniif mirkaneessuufan qabadhee dhufe. Egaa piroofaayilii koo jala galeen bakka YouTube Studio jala deemuun analyticsii koo jalaan isinitti argisiisa. Kunoo ani waan kaleessa daqiiqaa 26 taabii 10 ilaalle malee waan tan godhen qabu. Kunoo kaleessa 28.2 ture har'a 37.6 jira. Sa'aatii 9.4 naaf ilaalamee jechuudha. Kun egaa sa'aatii daqiiqaa 26 gidduutti sa'aatii 9.4 naaf ilaalame. Fayyaa ta'aa horaa bulaa isinis itti fayyadaman isiniin jedha. Baay'ee